Ashama kam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii Adnaan Tube har'a walaloo ajaa'ibaa tokko mata duree Jawaar koo hayyuu ilma sabaa jettu qabannee isin dhiyaanneerra hanga dhuma walaloo kana nu daawwadha. Akkas jetti walaloon koo mata dureenis Jawaar koo hayyuu ilma sabaa jetti. Situ nuuf ta'e irree gaafa wal diigaa malee wal ijaarsi hin jirree gaafa namni wal dhaga'ee yaada waliin hirree gaafa dhugaan awwaalamtee gaafa somni bal'ifatte dirree lallabaati nuuf lallabdeeni eessa akka jirru uf barree osoo alagaa nu naannessu ba'aa nu baachisuuf akka harree qabsoo ati finiinsiteen kunoo haadha eessa akka turree gaafa nu wal daganne gabbaatee nuuf lallabdee Oromoo gargar faca'e yaadaan walitti qabdee gaafa ati saba keetiif falmachuu jalqabde olaantummaa alagaa quceen gadi cabde gaafas gaafni dhugaan ariitee dhara dhaqqabde haqni shiraan karaa dabde gaafa san irraa murtee diinaa Oromoo jilchuu dadhabde gaafa san irraa eenyummaa Oromoo saba Oromoo ol qabde biqilaa ati facaafte haa margu biqilaan ati kalee facaafte har'a midhaan ta'ee marge kunoo olaantummaa Oromoo addunyaan guutuun arge kan diinaaf harkan laanne Jawaar koo goota ilma sabaa goota onnee ibiddaa goota onnee sibiilaa kan diinaaf harkan laanne Jawaar koo goota onnee jabaa ati nuuf jiraachuun kee hedduu mataa ol nu qaba ati nuuf jiraachuun kee hedduu mataa ol nu qaba ammas nu jiraadhu Jawaar koo hayyuu ilma sabaa ammas nuuf jiraadhu Jawaar koo hayyuu ilma sabaa. Ashama harkuuni kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya baga walitti dachaanii ammallee baga walitti dachaanii akkasuma warroonni YouTube kiyya faaraa taatan Adnaan Tube subscribe gochuun irraanfatina akkasuma walaleessaa fi hiriyaa kiyya cimaa kana YouTube isaa riqicha jaallatuuf jira YouTube isaa subscribe godhaa walaloo Jawaar Muhammad wala baay'ee namatti tolti. Walaloo gabaabduudha garuu yeroo biraa walitti deebi'ama. Walaloo hedduu qaba. Daqiiqaa muraasa booda YouTube isaa irratti fe'anii jira walaloo wahii. Nama walaloo jechuun amma bara 2017 irraa 16 irraa walaloo meeqa baasaa ture Jawaari. Kun bara 2017 barrooftee walaloon kun. Bara 2017 barrooftee Jawaar faayyuu kennaafii ture jechuudha. Akkasuma YouTube isaallee jabeessaa TikTok isaallee riqichoo jira. Follow godhaa like godhaa jabeessaa nama cimaadha nama yaada qabullee nama walaloo hedduullee qabu akka hiyyaatii miti akkasuma nama yaadaan bilchaataadha YouTube isaa riqicha jaalalatu bokkaan ammoo akkasuma YouTube isaa YouTube kiyya riqicha jaalalatu jedha TikTok kiyya ammoo riqichoo kan riqicha jedha akkasuma definition kan kee jalallee ni jira kaalas jalallee ni jira akkasuma TikTok kiyya jalallee like link isaanii jira dhaytaniitiin jajjabeessanii subscribe godhaadha walaloon tun baay'ee natti tolta garuu baay'ee natti tolte isinitti illee akka isinitti toltu abdii isin raaqama kanumaafuu haga walitti kabraati walaloo dhirtu walitti deebinutti tanuma isin affeerra jenna hanga dhuma daawwadhaa nu jajjabeessan lachuu